Kam jirtu maatii Oromiyaa Nation oduu miidhagduu fi ammee tokko isiniif qabadheen jira. Hacaaluu Hundeessaa albamii isaa yeroo hedduudhaaf eegaa turre eessa jirta kan jedhudha. Albamii haaraa malli maal jedhee akka dhufaa jiru hayyoonni adda addaa akkasumallee ogeessonni muuziqaa kanneen akka amansiisifaa daayirektarri cimaa muuziqaa Oromoo keessatti seenaa guddaa hojjetee jiru beeksisee jira. Kana malees akka lataa kanee hiriyaa isaa yeroo dheeraa kan ture Galaanaa Gaaromsaa fi namoonni bebbeekamoon hedduutu dhimma kanarratti dubbachuutti argama. Dhimma albamii kana odeeffannoo guutuun isiniif kenna. Isin hanga xumuraatti viidiyoo kana like share taasisuutiin na hordofaan jedha. Obbolaan haaraa taatan ammoo Oromiyaa Nation subscribe taasifadha. Akkasumallee fuulli Facebookaa Hacaaluu official ta'e kan isaa namoonni bebbeekamoon bananii hojiileensaa kan achirratti beekamu banamee jira. Liinkii isaa kanaan isiniif kennu taha. Dhimma kanaas odeeffannoo hedduu isiniif kenna. Hanga xumuraatti na hordofuu hin dagatina. Hacaaluu Hundeessaa yeroo dheeraaf albamiin isaa eessa jirta jedhu ni gadhiifama jennee eegaa turre. Haa ta'u malee barii ganama kana akka ogeessonni muuziqaa kanneen akka amansiisifaa beeksisanii jiranitti maali mallisaa kan jedhu albamiin Hacaaluu yeroo dhihootti akka gad lakkifamuuf jirudha. Albamiin kun mata duree isaa jijjiirratee maali mallisaa jechuutiin maxxanfama. Kana malees fuulli Facebookaa haaraa bananiitu jiru. Namoonni bebbeekamoon kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa waloolataa kana yaagaa akkasumas aartistii Habtaamuu Lamuu dabalatee namoonni Oromoo adda addaa hordoftoota hedduu qaban akka viidiyoo irratti argaa jirtan profaayilaa fi akkasumallee cover footoo Facebook isaanii taasisuutiin jaalala Hacaaluuf qaban agarsiisaa jiru. Hundi keenyayyuu gama sana deemnee fuula Facebook profaayiloo keenyaa hunduma irratti footoo albamii kana haa maxxansinuun isiniin ja'a. Albamiin kun kan gad lakkifamu yeroo dhihootti yeroo ta'u ganama kana amansiisifaatu yeroo jalqabaaf as baase. Namoonni hedduun YouTube fi fuula adda addaa irratti eessa jirta jechuutiin eegaa turani. Kana malees oduu adda addaa irratti hojjechaa turani. Miidhagummaa albamii kanaa jijjiiruufis malli maalisa jedhaniitu jijjiiranii fidanii jechuudha. Albamiin kun yeroo dhihootti kan eebbifamuu fi namoonni hundi abdii guddaadhaan kan eeggataa jirudha. Albamiin kun yoom eebbifama kan jedhu jala bu'een isiniif dhiyeessa. Hanga xumuraatti na hordofaa. Kana malees fuulli Facebookaa Hacaaluu Hundeessaa jechuutiin baname ni jira. Maqaa Hacaaluutiin Facebookni hedduun kumaatamaan haa jiraatan malee isa sirrii fi kan hojii isaa irratti gadhiisan yookaan ammoo hiriyoonni isaa kanneen akka amansiisifaa muuziqaa isaa hojjetaa jiran kan hojii isaa irratti beeksisan fuulli Facebookaa haaraa banameetu jira jechuudha. Fuulli Facebookaa kun Hacaaluu Hundeessaa official kan jedhuu fi liinkii isaa ammoo Hacaaluu Hundeessaa official jedha. Description boxii viidiyoo kana al takka tuqxan jalqaba irratti argattu. Liinkii sana tuquutiin peejii kana like gochuutiin miliyoona galchuu qabdu. Artistii Oromoo isa jalqabaaf fuula Facebookaa erga lubbuun darbee banamee fi hojii isaa irratti beeksifamudha. Hacaaluun yeroo lubbuun jiru akka dubbataa turetti fuula Facebookaa tokko akka hin qabnedha. Garuu kan inni qabu kan mataasaa inni beekuu fi odeeffannoo adda addaa ittiin argatudha. Yeroo kanatti maqaa isaatiin hedduminaan haa jiraatan malee ofishaalii isa banamee jira. Oromoon kamiyyuu sheer taasisuun dirqama keenyaadha. Sheer taasisuun waliin haa geenyu. Sheer godhuutiin viidiyoo kana odeeffannoo kana nama maraaf haa gahu. Maali mallisaa yeroo dhihootti albamii Hacaaluu isa haaraa yeroo dhihootti gadhiifamudha. Eessa jirta kan jedhu muuziqaa qeenxee ta'eetu gara maali mallisaa jedhutti jijjiiramee jira. Albamii kana mata dureen isaa jechuudha. Yeroo dhihootti ni eebbifama. Anis jala bu'een waan jiru tokko tokkoon isiniif qooda. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif ulfaadha. Viidiyoo kana share taasisuu hin dagatina. Like taasisa. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galata guddaa qabdu. Guyyaa biraa odeeffannoo biraa ariifachiisaadhaan isiniif deebi'ee dhufa. Bakka jirtanitti nagaan keessan isiniif haa baay'atu. Siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjiirti farda jalatti qabanii kan deddeemtu. Sanggaa farda si jalatti hin qaban. Yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu. Namoonni siidaan kun kajiganii jedha. Siidaan kun yoo jig. Fardi akka fardi kan Oromoo. Fardi kan Oromoodha. Akkam tolcha. Farda akkamitti jigama. Akkam tolcha. Kajigee yoo nyaa isaarraa jigsan malee. Okay gaa inni. Walumaa galattan.
fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hindeeffata baay'ee. Anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beektaa waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beektaami. Akan. Biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeke. Akan. Miniliktiif yakkamaa moo yakkamaa? Oh my god. Oh my god. Ani inni gaa reeffaa miirammaa ekeraadhanni. Jechuun seenaan rirmi nyaatu siin jedheera. Seenaan immoo dhugaa. Kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheera jedhee sobaan si himata. Nama lubbuudhaan hin jirre. Aannolee irratti kana godheera, calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu. Aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan. Warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu bara mallee ulfajjeesaa jira beektaami. Inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maaliin tiniigaa doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarraa kan farda hatu kan farda isaa.